Chaanaalii yuutuubii keenyaaf wantoonni iimeeliidhaan wal qabatan nu jala balleeffamuun dura yookaan diileet godhamuun dura meeseejii akkamiitu nuuf dhufa? Googiliin iimeelii keessan irratti ergaa akkasii kana isinii ergeera taanaan osoo chaanaalii yuutuubii keessan isin irratti hin cufamin daftanii sirreeffachuu qabdu. Ashama harka fuune hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota har'aa kana keessatti Gmailii ilaallaa. Gmailiidhaan iimeelii adda addaa nu dhufa. Iimeeliin kun haala kamiin nu dhufuu danda'a? Iimeeliin nuti ofirraa eeggachuu dandeenyu, kan chaanaalii keenya nu jalaa balleessuu danda'u, kan suuraa adda addaa nu jalaa balleessuu danda'u, waan adda addaatiin wal qabatee meeseejii nuuf dhufa. Kan Googiliin yuutuubiin nutti ergu haala kamiin addaan baafannee baruu akka qabnu bal'inaan waliin ilaallaa. Haga dhumaatti na waliin turaan affeerraa. Gmailii keessan keessa yeroo galtan jechuudha. Gmail akkaawuntii keessan keessa yeroo galtan Gmail jedhee asirra jira. Yeroo mara ka fuuldurarra isinii taahuu qabu iimeelii keessan kan isin yuutuubiidhaan banattanii itti fayyadamtan tahuu qaba. Kanaafuu sirriitti hubattanii argitu jechuudha waan iimeeliidhaan isinii dhufaa jirudha. Iimeeliin nuti yeroo mara hordoffii irratti gochuu qabnu yookaan yeroo inni nu dhufe tikuratii yookaan xiyyeeffannaa irratti gochuu qabnu kan Google Alert jedhu kana. Google jedhee jalatti Security Alert kan nu jedhu kana. Yeroo mara kan nuti hubatnee ilaaluu qabnu jechuudha. Sanaafi kabira immoo kan gaaraantii irratti namaa kennine akkasuma kan chaanaaliin keenya irratti bilookii tahuu danda'u. Kana hunda takka lama jennee waliin ilaalla jechuudha. Ka jalqabaa kun Security Alert jedhee yoo isinii dhufe bilbila keessan hunda irrattuu jechuudha. Security Alertiin kun maal akka ta'e hubannee ilaalla. Ka jalqabaa New Device Sign In nuun jedha. Device haaraa yookaan moobaayilii haaraa irraas ta'uu ni mala yookaan kan Gmailii kanaan ala Google Chrome irratti nuti iimeelii keenya irra galchine ta'uus ni mala. Iimeeliin keenya akka bakka biraatti baname nuuf hima jechuudha. Sign In yoo nuun jedhe, New Device Sign In yoo nuun jedhe bakka biraatti iimeeliin keenya banamee jira jechuudha. Kanaafuu yoo nu tahe ni dhiifna. Yoo daqiiqaa sana keessa bannee jiraanneef nuhi jechuudhaan ni dhiifna. Kan lammataa kun Security Alertiin ammas yeroo nuti iimeelii keenya log out goonee yookaan iimeelii keenya cufnu ergaa akkasii kana nu erga. Ergaa akkasii kun kan inni nu dhufuuf your device was signed out nuun jedha. Devicein kee sila seeneera jedhame iimeeliin kee banameeraadha kuni ka jalqaba sign in yoo qabaate. Ka lammaffaa kun garuu sign out godhameeraadha keessaa baafamee jira. Iimeelii ka sadaffaa kana ammas Google jedhee Security Alert jedheetuma sadanuu hundi wal fakkaata. Kun immoo ka sadaffaa kun Security Alert jedhee was guaranteed to access StreamYard nuun jedha. Maqaa waan sanaa asitti kaahee jechuudha. Maqaa waan irra seennee sana irra asitti kaahee StreamYard isanuu allow goonu sana jechuudha. Allow kana StreamYard qofa ta'uu dhiisuu ni mala. Weebsaayitii adda addaa irra gallee iimeelii keenya yoo allow goonee waan sanaa iyyama kennine iimeelii akkasii guaranteed to access iimeelii jedhutu nuuf dhufa jechuudha. Kanaafuu guaranteed to accessiin waan adda addaati waan nuti iimeelii keenyaan wal qabsiifneef guaranteed to access nuun jedhee nuuf dhufa jechuudha. Kan nuti ofirraa eeggachuu qabnu warra kana warri gurguddaan jechuudha. Yoo maaluu tahe waan itti wal qabsiifneef nuuf dhufa jechuudha. Amma Security Alert wanni biraa wanni inni dhufuuf yoo passwordii keenya jijjiirree passwordii jijjiirtee nuun jedhee your password was changed nuun jedhee dhufa Security Alert dha kunillee jechuudha. Akkasuma koodii adda addaa waan Facebookii wal qabsiifne StreamYard, Strings, Prism waan adda addaati yoo wal qabsiifne koodiinis akkasumatti nu dhufa jechuudha. Amma garaagarummaan jira isinii galaa jira garaagarummaa Security Alert kun jechuudha. Akkasuma yeroo gadi buunu jechuudha. Iimeelii akkasii kana bareechinee ofirraa eeggachuu qabna. Google nuun jedhee your account is disabled. Diileetii gochuuf akkaawuntii keenya jechuudha. Waan adda addaa keessa gaggallee yeroo seetingii adda addaa laaqnu yookaan yoo namni nurratti try godhe meeseejii akkasii kana nuu fida. Your account is disabled. Akkaawuntiin kan kee cufamuuf deemaa cufamaa jira jedha. Kanaafuu irra tuqnee jechuudha dafnee yeroo irra tuqnu jechuudha your Google account is disabled nuun jedhee milikkita raajeffannoo kanaan nuu fida. Hundi keessanuu iimeelii akkasii eeggachuu qabdu jechuudha. Yeroo akkana xiqqoo gadi buune your account nuun jedhee iimeelii keenya nuu gadhee now is disabled.
Kanaafuu dafnee maal gochuu qabna osoo inni YouTube keenya waan adda addaa nurratti hin cufin try to restore kana tuqnee restore godhannee enable godhanna jechuudha. Emailii akkasii kana emailii disabled dhaan dhufu your account is disabled waan nuun jedhu kana dafnee sirreeffachuu qabna osoo bullee hin oolin jechuudha. Kanaan ala wanni YouTube nutti ergu jira, waan StreamYard nutti ergu jira, waan website adda addaa nutti ergu jira jechuudha. Akkasuma YouTube Studioon yeroo seera haaraa baasee yeroo chaanaaliin keenya guddataa deemu waan nuti qajeelchuu qabnu, waan nuti sirreeffachuu qabnu kana bal'inumaan gara fuulduraatti akkamitti akka tuqnee chaanaalii keenya sirreeffannu bal'inaan waliin ilaalla kan YouTube Studioon nutti ergu jira jechuudha yeroo chaanaaliin keenya guddataa adeemu. Kanaafuu kan disabled kana sirriitti bareechitanii sirreeffachuu qabdu. Akkasuma Google wanni inni nutti ergu yoo emailii fi lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiirreeffaan nutti ergaa recovery email was changed nuun jedhee akkasitti nu dhufa. Recovery jechuun kan nuti yoo forget password irraanfanne forget jennee argannu. Akkasuma two step verification yoo oonii goone Google nuuf erga. Emailii akkasii kana lallaaquu dhiifneetuma bira dabarfanna jechuudha. Haala kana YouTube illee baatiidhaan subscribe meeqa akka galle, view meeqa akka arganne fi waan adda addaa illee nuuf erga. Emailii akkasii kana lallaaquu dhiisanii achumatti ilaaluudha jechuudha. YouTube Creator Studioon haala kanaan nuuf erga. Yoo feene seennee waan haaraa gadhiifame ilaallaa wanni TikTokidhaan YouTubeidhaan nuti wal qabsiifne hundinuu nuuf seenaa jechuudha. Kanaafuu emailii keenya guyyaa guyyaadhaan check gochuu qabna, ilaallachuu qabna. Akkasin irraa barattanii deemtanii check godhattan eenyu akka emailii keessan irra gale, eenyu akka keessaa bahe, emailiin keessan nageenyi isaa akkamitti akka jiru hunda check godhachuu qabdu, ilaallachuu qabdu guyyaa guyyaadhaan. Akkasuma folderoota asirra jiran primary jechuun maal akka ta'e, primary keessatti maal akka dhufu, socialiin kun waan akka commentii YouTubeidhaan namni nu godhe, waan akka Facebookidhaan namni nu barreesse, waan adda addaa achirra dhufa. Waa hedduu koomentiitu irra heddummaata. Promotion ka jedhu kun maastaawoqiyaa Google nuuf ergu importantii kanallee yeroo mara bantanii ilaaluu qabdu. Seentiin kun kan isin namaa ergitanii folderoota kanallee babbanaa spaamii waan isin block gootanii waan akkasii kana check godhata hundayyuu irra deemtanii ilaaluun dirqama jechuudha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan, akkasin qajeelfattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.